يا مدرسة يا مدرسة بلالي يا مدبيكم دهب الرجالي مقاسني مقاخي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مي واتك شوهان ربي نولا في سيتورتي غاري دامسا براتوتاف فرنا خانوان اتدبر سوق أبن الراقباب سنة دبنا barattoota mana barnoota Bilaaliif jechuudha. Akkuma barattoota hundumaafuu bu'aa qabeessa. Horni boodaa kun akkuma beekamutti gaa yeroo qaaliidha. Barataafis tahee nama biraatiifis yeroon tun yeroo qaaliidha. Yeroo bilaashitti dabarsuun barbaachisaa hin taane kan bu'aa irraa buufatuu barbaachisu jechuudha. Kanarraa gaa wanni dura barbaachisu hamilee ta'e haaromfatuudha. Akkuma Ramadaana dhufinsa isaatiif hamilee haaromfannutti horna boodaa haseenu kanaafis hamilee haaromsuudha. Li'annahu garaagarummaan guddaa waan bakka tana keessa jiru jecha hamilee nama haaromfateetu hamilee sanii waa dalaga waan ta'eef hamilee haaromfachuun barbaachisaadha jechuudha. Qabxiin guddaan dura. Sanitti aansee yeroo ta'e tartiiba godhatu. Yeroo ta'e tartiiba godhatudha. Waan dalaydu yeroo hunda keessattuu waan dalaydu beekuudha. Yeroo subii boodaa jira, guyyaa keessaa jira, asrii boodaa jira, taraawiixa boodaa jira, yeroo hiraabaa jira. Yeroolee tana keessatti maal akka godhuu qabdu beekuu nama fayyisa jechuudha. Yerooleen tun yeroo ati dandeettii gahaa guutuu itti qabdu jira. Yeroo dandeettiin namaa itti gabbuutu jira waan ta'eef yeroolee tana qooddattee yeroo tana keessatti waan bu'aasii qabu dalaguudha. Fakkeenyaaf yeroon subii boodaa hanga baha aduudhaatti yeroo qaaliidha. Yeroo isii keessatti quraana juuza tokko qara'uu sirraa barbaachisu, azkaara sabaahaa godhuun sirraa barbaachisu, quraanaa wajjin jiraachuu sirraa barbaachisu jechuudha. San dabree maawaaddii barnoota jajjabaa yeroo san keessatti qo'atuudhaan nama barbaachisa. Barnoonni wal dhaba waan ta'eef barnoota xiqqishoo ulfina qabu. Yeroo namni qo'achuu qabu, yeroo laallatuu qaban, yeroo subii boodaa sanii jechuudha. Enerjii namaatillee gizee san guutuu waan taate jecha barnoota jajjabaa yeroo san itti fayyadamuun nurraa barbaachisaa jechuudha. Yeroo aduun baatee gaa hanga zuhurii jidduutti yeroo xiqqashoo boqonnaa godhuullee namarraa barbaachisu, qeylulaa xiqqashoo gachiisuullee ni feesisa. Hanga sa'aa takkaa fi sa'aa lamaa qochiisuun ni barbaachisa. Maaliif? Qaaxiraa halkanii san bakka buusuudhaaf jechuudha. Halkan itti aanu akka ibaadaa keessatti hin laaffanneef xiqqashoo gachiisuun barbaachisaadha jechuudha. Salaata zuhurii eeguu salaatti. Salaata zuhurii booda wantoota sasalphaa waan akka gilgaala fa'aa dalaguudha. Barnoota laallachuu dandeessaa jechuudha. Asrii irraa hanga magribaatti yeroon tun yeroo xiqqashoo qaamni namaa gad bu'u, dandeettiin namaa gabbuutu waan taateef wirdii quraanaa ka guyyaadhaa qara'uu sirraa feesisa. Maaddaa ulfaattuu gizee san laaluu hin qabdu. Barnoota ulfaataa yeroo asrii boodaa san naannisuu hin qabdu jechuudha. Yeroo san yeroo qaamni namaatiif yookaan tafkiira fikiraa hedduu xiinxala hedduu namni waan hin dandeenyeef yeroo san waan salphaa dalaguudhaatu namarraa barbaachisaa jechuudha. Magriba irraa hanga ishaa'iidhaatti yeroon tun gaa yeroo furaadhaati. Waan sasalphaa nyaata sasalphaa qaama namaa gargaaruu danda'u fudhachuu namarraa feesisa. Nyaata sasalphaa qaama namaa gargaaruu danda'u fudhattee akkasitti itti fayyadamuu namarraa feesisaa jechuudha. Maaliif nyaata ulfaataa nyaattee qaama if dadhabsiisuu hin feesisu waan achi booda ibaadaan waan jirtu jecha waan sasalphaa fudhattee gara ibaadaaf if qopheessuudhaatu nurraa barbaachisaa jechuudha. Ishaa'irraa hanga yeroo sa'aa 5 ishaa'irraa hanga sa'aa 5 jidduutti waajibni iddoo tana jiru salaata ishaa'ii jira, taraawiixaa jira,
روحانيات جرى يرو ربي وجين أمور ربي قللا تفكيره قوت وان سفيدو إنتلتو يرو خنا وان تاتف يفقبيسو نمر في سايتو سآشان الراحاسي هنگا halkan hiraabatti yeroo kana qo'annaa godhuu wantoota barnoota jajjabaa gizee san laallachuu tarkiiza ol aanaa gizee san waan qabduuf enerjii heetis guuttattee waan jirtuuf hanga sa'aa lamarraa hanga sa'aa sadii qo'annaa ta'e qo'achuu qabdaa jechuudha. Li'annahu barataan kun akkuma jalqaba jennetti niyaasaa haaromfatee barnoota hundumaahuu ajrii akkatti harkattu niyaate haaromfatudha. Maaliif barnoota kanaan hawaasaan fayyada, ifiin fayyada, hawaasaan fayyada. Tanaafiin baradha jettee guutti niyattu akkuma nabiin keenya innamal a'maalu binniyaati jetti dalagaan ati barnoonni idalaydu hundinuu ibaadaa sii ta'a jechuudha. Tasbiiha sii ta'a, zikrii sii ta'a jechuudha. Saniifuu niyaateenya haaromfannee barnoota hundaahuu akka inni barnoonni walirra laafaatii fi barnoonni walirra jabaatii yeroo isa fakkaattu isaa qooduu qabnaa jechuudha. Yeroon halkanii tana eega salaata taraawii harraa baate yeroo san enerjii teetis guuttattee waan jirtu jecha waan jajjabaa xaala'uu dandeessa, qo'achuu dandeessaa jechuudha. Barnoota qo'achuu qofatti yeroo ta'e fixxee ibaadaa irraa duwwaa ta'uu hin qabdu. Ibaadaa qofaan fixxee barnoota keetiis hadiyyeessuu hin qabdu. Li'annahu akkuma akhiraafis carraaniitti mustaqbala keenyaafis barnoota barannee barnootaaniif qopheessuu qabna. Waa hedduu waan dalaguu teessuu jechuudha. Nama qophaawaa nama barnootaaniif qopheesse ta'uu waan sirraa barbaachisu jecha barnootaafis qophaa'uun ibaadaadha jechuudha. Ayyan kana barnoonni kanaa fi kanaan qabu. Wannummaan ilma namaa fayyadu hundinuu sawaaba qabdi. Nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam aw ilmi yuntafa'u bihi jedhe. Barnoota isa fayyadu nama fayyadu. Je'eetu dubbate nakiraadhaan dubbate akka barnoota hunda fudhatu jechuudha nabiin salawaatullaahi wa salaamu alayhi. Akka kanatti hoggaa ichi dabartee gara hiraabaa dhuftullee wantoota hiraabaa fudhattu kana warri gaa waa'ee saayinsii barate waan kana ni beekani kaarbohaayidireeta fudhatuu qabaa jedha. As-sukkariyaatul mu'aqqadaa sukkara qaamni ganaa dalagee qaama irraa oomishatu. Sukkara lallaafaa osoo hin taane sukkara nyaata keessatti ganaa dalagamu jechuudha. Waan akkasii fudhatuu qabaa jedhan. Waan akkasii fudhachuun dandeettii qaama keetiitii ichisii dheereysa jedhan. Sukkariyaata mu'aqqadaa hoggaa jedhan sukkariyaanni basiixaa qaba, sukkariyaata mu'aqqadaa qaba. Sukkariyaata mu'aqqadaa jechuun kan nyaata keessaa ganaa oomishamu jechuudha. Sukkariyaata basiixa jechuun waan akka halaawaadhaa, waan sukkara adii kana dhangala'oo mimmi'aawaa dhugan kuni yeroo sanitti dafee qaama tajaajila sii kenna dafee si keessaa dhugu. Waan ta'eef kana osoo hin tahin sukkariyaata waan qaama keessaa ganaa nyaata keessaa qaamni oomishatee yeroo dheeraa keessatti oomishatu. Waan akkasii godhuun dandeettii teetii ichisi dheereysa waan ta'eef hiraaba waan akkasiitti fayyadamuun barbaachisaadha ja'a. Kana keessatti yeroolee tana keessatti ammoo waan qalbii namaa faffacaasurraayis fagaachuun barbaachisaadha ja'a. Waan qalbii namaa faffacaasu hoggaa jedhamu miidiyaa garagaraa sooshaal miidiyaa waan jedhan kana kan garagaraa jechuudha. Gosa gosa qabaame hedduu kan lakkoofsaa hedduudha. Wantoota kanarraa fagaachuu qabdaa. Wanni kun qalbii namaa facaasa tarkiiza ibaadaa irratti barnoota irratti tarkiiza kennuu sitti hin dhiisu. Sammuu namaa facaasa waan ta'eef yeroo qaalii tana keessatti waan akkanaarraa fagaachuun barbaachisaadha jechuudha. Haaluma kanaan yeroo teenya qoqqoodannee yeroo enerjii gaarii qabnu barnoota jajjabaa qo'atuudhaan yeroo laafina qabnu waan sasalphaa dalaguudhaan miizaana keenya hagamaa akhiraa dalagatuutii fi mustaqbala keenyaaf ilmiidhaan barnootaaniif qopheessuudhaatis lachuutu osoo hin hadiyyeessine miizaana eeynee akkasitti barataan yeroo tana dabarsuu qabaa jechuudha. Saniifuu barattoota keenya wantoota kana itti fayyadamanii yeroo tana kan cinaachi tokkollee hin goddaane hundaahuu miizaana eeganii akka itti fayyadaman hawwiitiyya. Barattoota keenyaa fi barattoota biraaf illee faayidaa qaba. Qurna kana isa warra fayyadamee waan bu'aa qabu dalagate rabbiin haa godhu, rabbiin irraa haa qeebalu, rabbii warra itti fayyadamu haa godhu, dilii keenyallee dhiifama rabbiin haa godhu.
عبادة اللي ربين ورئي الرجباتي حميلي غاري دان دلقة ربين هاقدو قنومان سنين آما وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.